Kam jirtu? Mee harka keessan akka hin dadhabnetti xiqqeessaa ol kaafadhaatiin aduukaa jecha kana jedha. Yaa Waaqayyo, galanni siif haa ta'u. Waan na eegdee, waan na jiraachifte, waan har'aan na geesse, galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Illee keessan itti dabala harkicha itti dabala. Bagarra geessan. Eenyu gammada har'a ga'uu isaatti. Jiraachuu jechuun warra maalummaa jireenyaa beekan biratti qaba. Baay'een har'aaf abdatamanii kaleessa keessatti hafan. Waggoottan darban keessaa har'a ga'uudhaaf yaalii kan godhan baay'eedha. Waggoonni darbe namoota baay'eetti garaa jabaatee guyyaa har'aan ga'e. Nuuni dandeettii keenyaa miti kan har'aan nu ga'e. Addunyaa kana keessaa kaanitti dhalataa, kaan keessaa du'aa, kaan keessaa kolfaa, kaan keessaa bu'aa, kaan keessaa ajjeesaa, kaanitti tolee, kaanitti badee keessa jiraata. Keessumaa jaarraa 21ffaa kana keessa narraa jalqabee isiniin dabalatee dhaloonni jirru haalawwan daran ulfaatan kan hamilee namaa cabsan guyyaatti kan arginu. Kaan hiriyaa keenya kan ta'an dacheen of jalatti fudhattee kaan qutusuu keenya kaan boo'icharraan gadee kan bu'an Waaqayyo dhaloota du'an gidduutti carraa jireenyaa nu laate. Kanaaf gaafa galateeffannu har'a ga'uu keenya isa ta'e Waaqayyoodhaaf galata dhiyeessuuf eenyummaa keenya isa dhugaadhaan immoo Waaqayyoodhaaf aarsaa galataa dhiyeessuufi. Mee nama simbira jiru bitatti mirgatti jabeessi qabeetii akkam jirtaa nagaa keetiyoo maal hojjettaa jiruuf jireenya akkamii dhima nagaa gaafadhu meeti ittuma mara ittuma galagalii gaafadhu akkamati maqaan keenyuudhaa eessaa dhuftee gaafadhu maal siniin jedhan maal si gashedhan inni tokko maal si gashee waa'ee koo maal si ilaallata namicha lammii Naayijeeriyaa tokkotu paasterii tokkotu biyya Naayijeeriyaa gara biyya keenyaa dhufan tajaajilaa fi arga ol qabaatii nagaa ol gaafadhaa hojii keessanis maqaa keessanis walitti maadan. Namundumtu harka ol qabee maqaan koo ebeluudhaa hojiin hojjedhu akkasiidha waliin jedhu mucayyoon dubaraa tokko namicha tokko bira teessi namticha akkas mucaa kana qabeetu ani maqaan koo ebeluudhaa abbaa qabeenyaadha darajjatii gurguddaa ammasiin qabaa hojjettoota nama 200 yeroo darbe qacaree guyyaa borii immoo ammas qacarriidhaaf carraa hojii uumuudhaa fi beeksisa baasuuf hin jiraa jedha. Mucayyoon immoo harka qabdee bira teessi ani immoo barattuu yuunivarsiitiin ture hojii dhabduu ta'e erga manatti gale waggaa afureetti borga nama dookimentii kee fidii hojii galtaa'e otuma sirtuu dhimmi kee hojjetama ganama ganan jedha akka kee achi as qabadhu harki buteessi baasu tokko ganama gana hiixatee si haa qabuun jedha. Kanaafi dura akka jedhu warri keenya ollaaf waaqitti gadi ba'u amma nafe maaliif ennaan I am busy at alone. I am sorry. Sin ram fadde. Maal na inni kan dirree bisooti dhaka, inni kan dirree michooti dhaka. Ol magatee madeeme. Amma garuu waan tokko sitti magana eenyummaa keessa dhugaatti baataati. Kanaafi waan keessa jirtan, haala keessa jirtan, iddoo jirtan gaafuma ol argitan ol daattillee sirriitti ol argaa nagaa ol gaafadha. Waaqayyo karuma kee yeroo tokko maayindi seetii olii hojjechuu hin dandeenye. Abalu nama miti, abalu nama taatena. Nama sibra jiru jabeessitee qabdee ati nama Waaqayyo nuu kaasedha Waaqayyo wajjin jira gaafatettu namni abdii kutate achumaatee abdii tokkotu keessa isaa tumama. Nuyi yeroo baay'ee amilee olii dha'u malee amilee olii kaasuu hin beeknu. Mee jabeessi qabee ammoo nama sibra ati nama Waaqayyoodha jedhi. Ati nama guddaadha jedhi. Ati nama Waaqayyo nuu kenneedha jedhi dabalee. Ati abdii dhalootaadha jedhi dabalee. Cimsiiti haameen jedhi ol kaasi. Gaafuma kanatti himtu namni dhukkubsachaa yaadda arrakkinni wal'aansoo irra taa'u tokko ofirraa qaba. Bakka arrabni dibame akkasidha. Kanaaf arraa Waaqayyo nu gargaaree ganama kana carraa waliin tajaajilamuu argannee jirra. Sinirraa tajaajilamee amma immoo waan afur qulqullaa'ee gurra ka'ee isin tajaajila. Kanaaf sagalee Waaqayyo waliin macaafa seera uumamaa boqonnaa 3:9 irraa kaanee yeroo gabaabaa waliin inturraa garuu amma macaafa qulqulluu dubbannu kana keessatti namni hundumtuu maal jechuuf jedha sagalee Waaqayyo jedhee yaada isaa akkanii duukaa fiduun barbaada.
akkana jedha uumama boqonnaa 3 lakkoofsa 9 Waaqayyo gooftaan garuu namicha waame eessa jirtaa jedhe. Namichi sani sagalee miilla kee iddoo dhaabaa keessatti dhaga'ee qullaa koo waan tureef nan sodaadhee nan dhokadhes jedhee ameen. Kadhatameera. Nama sibira jirutti mata duree koo kana naayi. Eenyummaa keessa dhugaan Waaqayyo dura ture jedhi. Eenyummaa keessa dhugaan Waaqayyo dura ture. Maayetani? Eenyummaa keessa dhugaan Waaqayyo dura ture. Seerluki kun siniifa. Ingala miti. Eenyummaa ofii isa dhugaadhaan Waaqayyo dura ture. Har'a ganama kana wantoota eenyummaa ofii isa dhugaa nama dhabsiisan waa muraasa barannaa gaafa sana ilaallu sana booda namooti baay'een kochoo haraa biqilfatu. Ameen. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 9 ka'umsa godhannaa. Egaa waa'ee macaafa seera uumamaa gaafa kaa'amnu Museen macaafota seeraa 5 barreesse keessaa macaafni seera uumamaa isa jalqabaati. Uumamaa fi dhaloota waaqaaf lafa gidduutti argaman kanneen akka nama giddu galeessa kan godhatu. Aboon kufaatiin namaa firdiin achi keessatti kan argamu yeroo ta'u, kutaa kana keessatti garuu arraa nama eenyummaa isaa dhugaan Waaqayyo dura turuu dadhabe tokko maaliif akka inni dadhabe wajjin ilaala. Macaafa qulqulluu uumama boqonnaa 3 kana gaafa laallu jechi ammaa kuni akkaataatti namni eenyummaa isaa isa dhugaa dhabe nu hubachiisa. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Eenyummaa isaa isa dhugaa akkamitti akka dhabe. Macaafni qulqulluun immoo tiyoorii miti. Macaafni qulqulluun seenaa haasa'u miti, piraaktikaalii hojiitti kun. Waaqayyo jalqabatti bantii waaqaaf lafa uume erga jedhe booda namni guyyaa 6ffaatti erga uumame Waaqayyo nama uume kana biyyoo lafarra hojjetee biyya Israa'el irraa gara ba'a biiftuutti kan argamtu Eden iddoo jedhamtu keessa dhaqee Addaamiidhaan kaa'e. Eden jechuun qannoo yookaas gammachuu jechuudha. Achi keessa gaafa dhaqee kaa'u namni uumame kun maal akka hojjetu Waaqayyo kaa'e yoo jettan Waaqayyo namni akka na galateeffatuufan uummadhee uumama tokko 26 irratti akka namni na galateeffatuuf jedha. Akka namni baratee piroofeesara ta'ee addunyaa kana irratti kireetiivii ta'e yookaas waan haaraa tokko uume addunyaa ajabsiisuuf miti. Dhaggeeffadha. Akka namni naggaadee beekamaa ta'e ooner maanii ta'e qabeenyaan addunyaa kana kontorbiit godhe harka isaa keessa galfatuuf miti. Isaan kun hundumtuu boonasii. Namni kan uumame waan ta'uudhaaf dhalanne inni tokko galateeffachuudha. Achi keessa gaafa kaa'u nama uume kana immoo qobaa ta'uun isaa sirrii miti. Oloree baay'achuu qaba dhalli namaa dheetu kan isa gargaartu isa raffisee ciraacha isaa keessaa haadha manaa tolchee dhaqee waan inni itti kennu. Egaa yeroon sun yeroo akkamitti jettan yeroo sana bulchiinsi qulqullootaa bakka lamatti qoodama. Bakka meeqatti hin jedhe? Dhugaasaa bulchiinsi qulqullootaa bakka meeqatti qoodama jedhama? Bakka lamatti. Namni lafarra jiruu fi namni waaqarra jiraatu lachuu jireenya bara baraa qaba. Maal waan hin jirreef? Cubbuu waan hin jirreef du'i hin jiru. Yeroo Addaam uumame cubbuun hin jiru. Kanaaf iyyuu namni lafarra jiraatu bulchiinsi qulqullootaa bakka lamatti qoodee Waaqayyo bulchiinsatti toora godhe. Waaqarraa Waaqayyo teessoo isaa ol fageeffatee ergamoota keessa immoo seexanaa uumamaan addasatee beekumsaan addasatee dandeettiidhaan addasatee ergamoota irratti ajajaa godhee ofiisaa teessoo ol butatee Waaqayyo biyya Waaqaa bulchuu jalqabee bulchiinsa lafarraa harka namaatti dabarsee kenne. So seexanni iddoo Waaqayyoo fudhachuu waan barbaadeef seexanaayin inni simboodhaan ogummaadhaan dandeettiidhaan ergamoota warra kaanirra waan caaluuf ofsee waan of lakkaa'eef iddoo Waaqayyoo kana fudhachuun qaba jedhee of tuulummaa gaafa jalqabe dhaqaa macaafa qulqulluu Isaayyaas raajicha boqonnaa 14 lakkoofsa 13 dhaqaa dubbisa. Ati yaa isaan akka urjoota bariiftu iddoo Waaqayyoon fudhadha jettee of tuulummaa keef iddoo lafa jalaatti gad darbatamteedha. Kanaaf gaafa inni iddoo Waaqayyoo barbaadu ergamoota gidduutti lola guddaatu ka'e.
maaltu geenye ergamoota gidduutti lola guddaatu ga'e. Kaani garee seexanaa turan, kaan immoo garee waaqayyoo turanii Mikaa'el irra godhanii waraana banan. Haa ta'u malee haboo olii kennameen ergamtichi Mikaa'el gaafa lolu seexanaan iddoo isaatti gad darbatame. Gaafa darbatame seexanni eessatti darbatame yoo ta'an qilleensa irratti darbatame. Dhaggeeffadhu. Har'a inni jireenya kee lolu hangoo hamoota qilleensa kana keessa na waraana maqaa Yesuusiidhaan. Qilleensa irratti maaf darbatame yoo ta'e lafarra bulchiinsa qulqullootaa jira. Lafarra maaltu jiran jedhe? Bulchiinsa qulqullootaa. Waaqarra abboommii cabsee of tuulummaa isaa ba'e. Lafarra jiraachuuf immoo bulchiinsa qulqullootaa jira. Kanaaf seexan qilleensarra amma guyyaa firdiitti qilleensarra akka turu raajii Daani'el boqonnaa tokko lakkoofsa 6 kan dubbise. Kadhata Daani'el guyyaa 21 qilleensarratti maal godhe? Maal jettan? Hin qabe ulaa cufamaa jira akka inni ol hin dabarreef. Namooti baay'een kadhatu kadhannaan keessan qabamaadha miti. Ganama kana teessoo sadaffaa argitaati. Qoy amma siin galle yoo takka turee sii gala suuta dhama dhaggeeffadha. Orri ameen jechuun dandeenya mataa urgufaa olii galla. Akka yaadichi sinii gale qofa. Kana booda qilleensarra taa'u jalqabe achirra utuu taa'u inni abbaan sobaa kun tokkummaa diiganii dhufe kun seexanni gaafa gad darbatame qofaa gad darbatame seenaa dhaqaa macaafa qulqulluu dubbisaa ergamoota waaqayyoo keessaa harka sadii keessaa harka tokko wajjin gad darbatame seexanni. Gaafa dhaqee achirra taa'u waa tokko yaad bulchiinsa qulqullootaa lafarra jiru kana balleessuu barbaade. Akkamittiin harka namaa keessaa bulchiinsa qulqullootaa kana fuudha? Akkamittiin baasa harka namaa keessaa? So maal gochuun qaba? Amma qilleensa kanarraa gadi bu'een iddoo bulchiinsi qulqullootaa itti hundeeffame Eden keessa dhaquun qaba jedhee kiftatti eeggatee sa'aatii addaan manaa ba'ee tajaajila deemetti haadha manaa qophaa mana jira Yewaan hin gaadhu mana dhaqe. Ni mana keetti barbaadu warra mana kee irraa cufamu jedha. Yeroo tokko yoo amantiitti haadha manaa baay'ee kadhata ta'e seexanni abbaa manaa lafa inni jirutti barbaada. Jajjabaadhaa gaa sirriitti dhaggeeffadhaa. Yommuu abbaa manaatu baay'ee kadhata ta'e seexanni iddoo abbaan manaa jiru dhiisee sa'aatiin inni jirri haadha manaa barbaadu dhaqamaa mana diiguu bultoo diiguu jireenya diiguudha. Sa'aatii addaan tajaajila deeme kiftatti argatetti fayyadame gara iddoo Eden keessaa iddoo Yewaan jirtu dhaquu barbaada. Tajaajila eessa dhaqa warri jettani namni Eden keessatti kan inni barbaachise biqiltuu Eden keessa jiru eeguu, tottolchuu, jalaa hojjechuu. Kanaaf hojii gara fuuleffatee deeme addaan. Sa'aatii addaan manaa ba'e Yewaantu qophaa mana jira. Seexanni bofatti fayyadamee hin dhaqe. Gaafuma dhaqu eenyummaa isa dhugaa waaqayyo ittiin beeku sana dhabsiisuuf akkuma dhaqeen diyaaloogii guddaa tokko dhiyeesse. Garaan Yewaan biqiltuun abbaa Eden keessa jiru tokko muka jireenya kennuudha. Muka maaliin jedhe? Muka jireenya kennu. Isatti hin deemna. Muka jireenya kennu namni irraa nyaate kan jiraatu jechuudha. Dhattanii argitaniitu mul'ata boqonnaa 22 lakkoofsa 5. Mukichadha ji'a 12 guutuu bishaantu jala yaa'e. Iddoo baalli mukichaa ga'e lubbuu hundumaatu jiraatan. Iji yeroo tokkoof kan irraa dhibamne inni Yesuus. Inni Yesuus jira dabalaasaniyyuu. Inni muka jireenya kennu mukti inni lammaffaan immoo muka waaqayyo irraa nyaatinaa ittiin jedhe karaa ittiin abboomamuun nama ittiin beekamu muka amaadhaaf tolaa adda baasu. Kana jechuun cubbuu waan hin jirreef Addaamiif Yewaan qullaa jiraatu garuu qullaa waliin argan ayyaana waaqayyo uffatanii waan jiraniif. Muka isa waaqayyo irraa nyaatina muka kana yoo nyaattan hinduutu ittiin jedhe muka isa amaadhaaf tolaa barsiisu waan ta'eef akkuma dhaqeen seexan akkana jedhe kokkolfaa. Dhugoo waaqayyo muka isa kanarraa nyaadhaa isa kanarraa nyaatinaa siniin jedhe Yewaan immoo sulma mukicharraa nyaachuu na wiji. Akkasuma jedhetti inti inni goggortanii nyaadhaa malee utuu mukicha nyaatanii daawwan akka waaqayyo taatu akka eenyu maaliif bahe achirraati ergamoota gidduudha maaf gad darbatan of tuulummaa miti of tuulummaa asiis maal godhee dhufee of tuulummaa jalqabe maal yoo nyaattan akka waaqayyo taatu inti kanaaf nu dhawwee hin dandeessinamu ija mukichaa kuttee Addaam gaafa dhufu ofii nyaattee Addaami nyaachiftee lachuu qullaa ta'anii ol saalfachuu jalqaban. Sila ayyaanni waan jiruuf qullaan hin jiru. Harka gal kaafadhu.
Ayyaanni qullaa kee dhosu ganama kana sirra habuun jedha. Qullaa taan ol baqachuu jalqaban. Kana gidduutti baala arbuu kukkutanii qullaa isaaniitu dhoffatanii Waaqayyo adeemaa dhufe. Gaafa dhuftu jarri eenyummaa ishee isa dhugaa dhabdeetti. Waaqayyo jalaa dhugachuudhaaf edeen keessa mukeetii edeen keessa jalaa miliquu jalqaban. Waaqayyo Addaam eessa jirta? Anoo qullaa koo ta'eeni si saalfadheeni si dhokadheeni. Eenyutu akka qullaa kee taate sitti beeku gurbaa? Sila mukaan irraa nyaatinaa isiniin jedhe sanarraa nyaattanii? Ishee takkana gargaarteef naa kennite sanatu na nyaachisee. Namni irra waan balleessee walitti qabata miti abaluu takkatti guyyaa tokko namni hunduu personaalii fuula abbaa firdii jirutti dhiyaata. Isheen akka ceenna gargaartuu aatinaalaan jedhu mukicharraa na nyaachise qullaa taane. Eenyummaa isaanii isa dhugaa sana maal ta'an? Hin dhabamuun argata jedhan hin dhaban. Eenyummaa isaanii isa dhugaa. Eenyummaa isaanii isa dhugaa. Kana booda Waaqayyo Yohaanitti firdii laatee ofittis firdii laatee so meeqa waan tokko si yaadachiisu amma nama kufe kana gadi baasee jeesu qaba oke sawaraarasa nama kufe kana gadi baasee nachimne egaa kana booda de mukti jireenya kennu inni sin dur tola nyaattan amma booda gatii de jireenyi bara bara dur tola ture amma maalidha so gadi baas eden keessa gadi baasee kurubeeli billaa akka biddaa naannootti kennee muka jireenya kennurraa namni kufe akka nyaanneef eegduutti ramadee nama kufe kana garuu akka hin banneef oolaa horii eenyu tokko hin argine eden keessa gara harka mirgaadhaa fuudheetedha dhiiga buusee baarrakkee gogaatti uwwisee qullaa dhosse dhiigaan ofitti taraarse inni Yesuus. Ameen. Waaqayyoon kaafadhu. Ganama kana nan gatame nan dhiifame. Waaqayyoon hin kaafatu. Namuu nan beeku firruu nan beeku kan jettu. Dhiigichi gaara Golgootaan gaaficha dhangala'ee har'a soo haadha. Haraarri tokko har'a mana kee irratti jireenya kee irratti ta'eera. Ameen jedha. Dhiiga buusee gogaatti uwwisee nama kufe kana ofitti taraarse. Kana booda ga'ee hojii kenneef. Silaa jireenyi bara baraa tola ture. Kana booda garuu dadhabbii meeqa keessa dabartee dafqidee dafqa fuula keenyaatti. Hin geggeesse. Yohaaniin immoo akka jedhe. Gooftaan masi goyyomsi kun bara bara siin komee keeddan immoo mataa isaa gadhiitta dheetu hin ciniinsifatta ciniinsuus itti nammaa totuma ciniinsifattu abbaan manaa keessa irratti aboo qabaataa isaa awwaa jiraatte. Eenyummaa isa dhugaa gaafa dhaban akkasii kottaadha wayi adeeminu amma. Namni eenyummaa isa dhugaa akkamitti dhaba? Eenyummaa keenya isa dhugaa akkamitti dhabna? Yeroo gabaabduu waan dubbadhuuf sirriitti akkasiin hordoftanii barbaadu. Eenyummaa keenya isa dhugaa akkamitti dhabna? Tokko garaa keenya isa Waaqayyo nu dhowwetti gaafa dhiinu eenyummaa keenya dhabna. Maalan jedhee na dhugaasaa garaa keenya wanta Waaqayyo nu dhowweerra gaafa kaawwannu eenyummaa keenya dhabna. Dhaqaa dubbisaa kutaan sila sila dubbisee keessumaa Uumama boqonnaa 3 lakkoofsa 9 qabadhaa. Ani garuu isa qofa dubbisuu hin barbaanne waan biraa dubbisuu hin barbaadeeti. Kutaa kan biraa itti dabalee isinitti nan kenna. Garuu kutaa kana keessatti mukteen keessa jiru baay'eedha. Garaan waan garuu sanarra kaawwatteerti. Seexan yeroo baay'ee kan inni ittiin si goyyoomsu kan inni ittiin si qoru waan ati garaa keedhaan awwaadeentuudha. Utuu akka goote gaafa sana namni utuu du'a fidadhanii waan garaan isaa awwe sana waan garaan isaa ajeje sanarraati hin goru. Maal jedha macaafa qulqulluu dhaqaa na duukaa dubbisa. Macaafa qulqulluu Filiphiyoosis boqonnaa 3 lakkoofsa 18-19. Filiphiyoosis boqonnaa 3 lakkoofsa 18-19 akkana jedha. Waa'ee jara tokko kadhaan dura yeroo baay'ee irra deddeebi'ee isinitti himaa ture. Waa'ee eenyu? Na duukaasaa. Waa'ee eenyu? Waa'ee jara tokko. Isaan yaada fannifamuu Kiristoositti diina ta'anii jiraatu.
salphina akka ulfinaatti lakkaawwatu garaan isaanii waaqayyo isaanii ta'eeraaf garaa isaanii waan biyya lafaarra kaawwataniiru. Maal rakaatan? Waan biyya lafaa. Nuti garuu nama biyya waaqarraati jedha kutaa sana itti fufaa dubbisa. Nama eessaati? Garaa keenya wanta nu fayyada jennarra kaawwan gaafa jalqabnu jireenya gadhiifna eenyummaa keenya ganna. Namooti baay'een kan isaan eenyummaa isaanii isa dhugaa dhaban garaa isaanii mo'achuu dadhaban. Magaazinni gurni addunyaa kanarraa garaadha. Garaan ejjennaan hin ejjan, sobennaan hin soba, aaxennaan hin hataa, ajjeesennaan hin ajjeesa. Wayii garaa. Namooti baay'een biyya garaatti dhuman. Namni garaa isaa mo'ee biyya mo'uun isa dhibu, haalota mo'uun isa dhibu. Nama kan rakkisee garaa isaa mo'a. Na dhugaatu fira. Namni jiru harka isa lakkaafatu waa jechuufi. Waaqayyo ganama kana humna ittiin garaa harkee mootu siif laatu jedha. Namni biyya mo'uu barbaada, dhaloota irratti mo'acha argachuu barbaada, waajjira irratti mo'acha argachuu barbaada. Garaa koo mo'a namni jedhee ofiisaa personal question dhiyeessu hin jiru. Kanaaf garaa keenya waanuma jaallanne waanuma garaa keenya jaallatu duuka gaafa garaa keenya luuccesnu garaa keenyatu gara barbaadetti nu ergata. Keessoon namoota baay'ee ganaa babbade. Dhiifama naa godhaa. Yeroo kana kiristaanummaa waan halluu dibame wayii natti fakkaata. Waan halluu dibame gaafasi amma chookiidhaan wayii asirratti barreessitu wayii immoo qalamaan waayit boordii kana irratti gaafa barreessitan dastaa ofirraa gootu irraa balleessan. Daatis kiristaanummaan haala duukaa waan jijjiiramu wayiiti. Garaa namoota baay'ee waan lafarratti waan hidhameef gaafa haalli jiru holdaa keessa halleluuyaa. Gaafa jireenyi xiqqoo ishee wal'aansa ta'u irraa holdaa kee taa'e anaa nyaatu adookee tan godhuudha. Dhaggeeffadhu. Kiristaanummaa halluu dibame. Utuu dhukkubni jiru ta'e nama waldanna. Utuu siyoosiin jiru ta'e nama waldanna. Utuu milkaa'isiin jiru ta'e nama waldanna. Namni jireenya barbaadu miti buddeen lafarraa barbaaduuf wangeelli qoonqoof miti gonfoof dhufe. Utuu siin galle. Saba ko amma sirra sirrii deebi'a. Wangeelli qoonqoof miti gonfoof. Ameen jedhaa dabalaati. Eenyuuf ta'e dubbiin kun harka kee ol kaafadhu. Harka lamaan isaa ol kaasi. Kan gaaruun godhin harka gurra biratti gurra natti fakkaatti harka akkasiin godhinatti. Olma gaafadhu. Humna dhiiga olichaan ganama kana haadha kee mo'adhu ba'iin jedha. Hato nama tokko ta'u nama lama garuu ganama kana humni tokko hin dhufaaf. Ameen jetta. Wangeelli qoonqoof miti. Amma nan tajaajila ani wangeelli sabaa kee. Tajaajilli koo buddeen koo binanaaf jireenya kooti. Ganama gaafa lafti bari'u ka'e asfaaltiitti achi bari. Namoota gosa adda addaa argina. Inni kaan dirree bisootiidhaa keessatti dhufe, inni kaan iddoo michootiidhaa keessatti dhufe, inni kaan diichii bule, inni kaan baarandaa bule. Nagaa bultee weette nagaa galata waale. Kaan nyaatee bule adiisu, inni kaan immoo baarandaa namaarra bule. Qorraawwan qalamaa daarajjaa inni kaan immoo uffannaa normaal uffatee sitti dhufe. Dhugaatu fira gaafa irratti bulteettu nagaa galata waaqee. Bulanii dhumaan bulle jedhe kun. Inni diichii bulees inni mana bulees buleera. Bullaan buluun harka waaqayyo keessa buluun hin caalan jedhe. Namoonni tokko waan lafarraa barbaaduuf mana ijaarrachuu bu'aa karaa jal'ina argachuudhaaf garaa isaanii waan lafarraa waan kaaniif eenyummaa isaanii dhaban. Oliin makee mana ijaarrachuu barbaadu. Mana immoo yoo ijaarratte gamoos ijaari, viillaas ijaarradhu, kiraayis taa'e, manyeeta kifiliin kee tokko. Kireeffattees iddoo bultuun dhabdu, ijaarrattees iddoo bultuun dhabdu. Galgalli kee hin badin. Maasiraati horii feestaalii nyaati fakkaanni deemna. Oliin dha'u yoo tokko akka jedha mucaa tokko dhiyoo kana. Wangeelaa miti naan jedha. Bishooftuudhaan kolleejjii barsiisee ba'a. Kolleejjii mucaa qulqullatti barsiisu jira. Barsiisee ba'a. Selfii mannaariyaa keessaatu baay'ee fagoo. Fiigee dhufee wangeelaa miti edina edda kan guutuu afurri waa'ee kee afurri qulqulluu waa'ee kee keessa ofii deesii kana jaan ture. Shoosii eebbisu lammee goonee. Nangeroo edinaan waan tokko na dhiban. Daa'imummaa keetii kaasee wangeela lallabdaa. Namooti kaleessa jalqaban antii dhina inni kaan
makiinaa akka barbaade mana jireenyaa mataa isaanii makiinaa mataa isaanii qabatanii deemu. Kanarra hin darbanii tazaabiifaa siinoofaa bitanii kireessaa jiru. Atamayuu dhaabattee salphii edda kana mana mataa kee hin qabdu. Xiqqoo yeroo siif ta'eeti. Maal qaba mitee gaafa jedhu mana hin qabu, sana hin qabu, sana hin qabu, sana hin qabu, hin qabu mana googale. Utuma jedhuuti na booddeedhaan tokko natti bu'e. Takka saanti naan jedhu. Na duraa salphii na dhiisanii sokkaniiru. An qophaan dhaabadha. Dambalii yaadaa kee hanganii. Xiqqoo ammaa yaadannaa dhufe tokko nama. Achuma dhaabadhee maali waaqayyo ergaan kun inni ergaa ta'u haasaa ta'u anaaf amma ergaa ta'e. Innaan achuma dhaabadhee anatti hin guyyeeru sagalee jedhu ofirratti dhagahama. Kottu hin jedhennaan deebiin argadhe jedhennaan waaqayyootti hin guyyeeru kana beektaatiin jedhe. Achuma dhaabbadhee abboo keessi koo gammachuu addaatti eenyu waan hin durfame kan jettu waaqayyo natti hin guyyeeru siin jechaa jira. Maal gootarra oliin maddee lafa barbaadde ga'uun karaan sobaan darban galatti nama dhiba dhoorri keenya waa sitti himu har'a gadi buutus ol baatus guyyaan jira hameen jedhu ol kaas. Eenyummaa keessa dhugaa eeggadhu. Bara ammaa kana keessaa kiristaanni Kiristoosin fakkaatee jiraachuu dhiise waan biraa fakkaate. Waaqayyoo eenyummaa isaa isa ofii isaa keessatti beeka. Namni eenyummaa isaa isa dhugaan biyya lafaa kana keessa Kiristoos dhiisanii gananii sokkanii. Har'abatu Yesuus jedhama malee hojiin keenya Yesuusin hin ibsu. Kiristaanota baay'ee ikkoo kiristaana jechuun nama fayyada. Fayyadanii tumoo ganaa fayyituu sin ijoo. Mee namni fayyada akka isaa ola kaasu. Waa sirriitti madduuga namni fayyada hojii nama fayyada hojjeta. Wanta beekamuudhaaf jedhe ordii tokko sitti hin dubbadhu. Har'a garuu waan sitti kiristaanni fayyada taanaan hojii nama fayyada hojjechuu qaba. Ameen jedhatta ol kaafte. Hojiin nama fayyada immoo jaalala. Diigamaa jaaruudha. Holqa kaasuudha. Holiif yaaduudha. Holiif oowuudha. Hojiin nama fayyada akkas. Kanaaf eenyummaa keenya isa dhugaa yoom dhabna gaafa waan lafarraarraa garaa keenya waan lafarraarra keenya gaafa sana eenyummaa keenya hin dhabna. Eenyummaa keenya dhabna. Kanaaf jireenya addunyaa kanaa anaan kan na dhibu amma waan nagarramu jireenya addunyaa kanaa hammamiif jiraata. Namoonni jajjaboon addunyaa kana irratti dhiibbaa gurguddaa uumanii darbanii gatii gurguddaa kan kaffalan namoota baay'ee jiru. Garuu waan tokko beekamtiin har'a addunyaa kana biiftu gaditti hin fayyada garuu achi akkasiin dabarsu. Yeroo tokko na yaadadhaa bara 1926 dubartii maqaan ishee Maraliinaa Manoore jedhamtu lammii biyya Ameerikaa magaalaa Kaalifoorniyaatti dubartii dhalatte. Maraliinaanii kan isheen ittiin beekamtu ajab jechisiifamtu addunyaadhaan kan isheen hawwatamtu namoota siyaasaa jajjaboo addunyaa kana keessaa waamtee interview dhiyeessuudhaaf boodkaastii gubbaarratti isaaniin interview gootee dhiyeessiti. Kana qofaa miti gaazexeessituu jabduu aktiivistoota adda addaa saayinsistoota adda addaa interview gootee irraa waan gurguddaa hojjetanii dhiibbaa uumuu danda'an kana ija addunyaatti achi as fiddi. Maraliinaan kanarraa kan kaate namoota baay'ee biratti baay'ee jaallatamtudha. Atau malee gaaf tokko akkuma namoota irra kaanii goota wangeelaa jaarraa 20ffaa kan turanii hojjetaa wangeelaa Dr. Billy Graham keessummaa kabajaa gootee afeerte. Dr. Billy Graham seenaa isaanii gaafa ilaaltan lafa dhaqanitti eessa maan ta'an hojii isaanii wangeelaa lallabuudha dhumarratti. Erga interview hojjetaa wangeelaa Dr. Billy Graham interview erga dhiyeessitee booda erga haasawaa oliin godhanii booda dhumarratti carraa tokko akkana kan jedhu laatteef. Waan ammatta yoo qabaattan asuma fayyadamtanii dhaamsa keessan ergaa keessan dabarfachuu dandeessu sinan geggeessa. Dr. Billy Graham Maraliinaadhaan akkana jedhan. Baay'ee galatoomii eeyyee yaada nan qaba. Yaadaan qabus afur qulqulluun har'a wangeela akkasitti lallabuuf gara keetti na ergeera. Yesus Kristos karaadha. Yesus Kristos jireenya. Yesus Kristos dhugaadha. Waa'ee Yesus Kristos Maraliinaatti dhugaa ba'uu jalqaban. Erga daqiiqaa muraasa waa'ee Yesus itti himanii booda akka isheen gooftaa Yesus Kristos fayyisaa lubbuu isheetii gootee fudhattu waamicha isheef dhiyeessan. Isheen garuu
deebishin deebifte baay'ee gaddisiisaa ture. Ani Yesuus kee hin barbaadu carraa naa kennite kanaaf galatoomi nagaadhaan naqe. Dr. Billy Graham dhiisanii galan. Haa ta'u malee maraliinaan torbee sana keessaa in dhukkubsattee mana yaalaa magaalaa Kaalifoorniyaa keessatti argamu yaalaaf gaafa deemtu hospitaalaa qoricha isheef kennan galgala tokko overdoosii liqimsuudhaan siree ishee irratti duutee bulte. Addunyaa kanarratti baay'ee ajaa'ibsiifamtuudha dhabdee addunyaan ajab jedhee kan harka walitti reebu. Achoon laman dabarsu. Nuti garuu asitti wanti meeqa wallaansoo yoo fakkaate iyyuu galma qulqullootaa qabna. Harka keessa ol kaafadha. Meeqotta waan lafarraa kana tuffadha. Kolma kaafadha harka kee. Arra iji kee banamee isa lafarraa miti isa waaqarraa ilaaluu jalqaba. Iji kee amma banamee ila ekeree kee fiichariitii kee borii kee ilaaluu jalqaba. Ameen. Arraa kaasee iji kee sana banamu. Harka keessa raasaa Yesuus jedhaa sagalee guddaadha. Dabalaa Yesuus jedhaa dabalaate. Gaafa maqaa Yesuus kana waamnu waan lafarraa kana qofaa miti isa waaqarraatu nutti irratti banama. Kanaafi beekamtii addunyaa kana keessatti namni waan ol irratti ka'u wantoota arra mul'atu garaansaa waan isa jeje hundumaa godhata. Kanaaf mana namoota baay'ee gaa'ila namoota baay'ee gidduu nagaan hin jiru. Namoonni baay'ee ko oyyaamatu bareechee deema nagaan qaban maatii gidduu gaa'ila gidduu nagaan hin jiru. Jaalalli hin jiru. Duri anaa nyaatoo achi galagalanii amma ol si'aa nyaatoo jalqabaniiru. Kanaaf gaa'illi namaa raafamaadha, dinagdeen namaa raafamaadha, afurii namaa raafamaadha. Waldaan kiristaanaa immoo gaa'ila keessaa baate. Dirjiti guddaa Waaqayyo jalqaba lafarratti hundeesse gaa'ila. Maaliin jedhe biraa? Gaa'ila. Dirjiti guddaa Waaqayyo jalqaba hundeesse gaa'ila. Biyyi gaa'ila keessa waldaan biyyi gaa'ila keessaa dhufe waldaan kiristaanaa gaa'ila keessa dhufe. Kanaaf sababa jireenyaa sababa wal'aansoo kanaaf gaa'illi namaallee nagaan qabu. Yeroo ani manaa akka jettu seexanni dubbii abbaa manaa itti addeessaa ol bira darba dubbii. Kana manni namoota baay'ee raafama. Garuu warra hin beeku namoota bultoo isaanii hadhaa'eetu mi'aawa. Qoy wayiifan jedhee ergaan nagaa. Har'a Waaqayyo maaddii kee hadhaa'e sana sii mi'eessan jedha. Bultoo kee hadhaa'e mi'eessa Waaqayyo ameen jedha. Mee Waaqayyo na mi'eessa jedha harka keessa raasaati. Dabalee abbo Waaqayyo na mi'eessa jedha dabalaati. Hallelujah. Hallelujah. Gaaf tokko maatii tokkotu wal jaallataniitu abbaa manaa fi manaa. Jireenyuma kanatu dadhaa'ee gaafa dubbatu ganamumaan abbaan manaa baasa badi jecha badi. Haadha manaa matti lola baay'isee waanuma xiqqoon afaan keessa ol ba'aniitu uffannaa keenyarraa sassaabadhu badiyee. Naan akkas jetti ani manaa. Eessa dhaqaa kanaas hawsimoo nama biraadhaa jetti. Anumaa inni gaa'elli magibyaa malee mawucaan qabu eessa nagareetti. Qabaani gaa'elli? Aduu kaasaa. Gaa'elli karaa ittiin ol galan malee karaa ittiin gadi baanii qabu. Nagaareesi? Isteerga keessa irraa sabri nagaa taata. Ana nyaata. Qoy. Edda? Eessa nagaa? Hin barbaadu deen maal fiddee dhufte? Uffannaa kee feestaaliitti sassaabadhu. Feestaalii guddaa tokko beektu maqaa isaa kurtuu. Moobaayilii guddaa tokko qabdi maayikiraafoonii isaa guddaadha. Isarra faarfannaa amma dhumaarra kaawwattee faarfannaa dhaggeeffachaa gadi baatee feestaalii kurtuu guddaa sana biddeetu feestaalii ishee ta'uu yaashii sassaabachuu jalqabdi. Fudhattee galuu kana gidduutti bilbilii wayii dawwalama. Nama tokko fergaan qaba amma sa'aatii kana meesejii haaraan si haala qaba. Bilbilli tokko gaafa dawwalamu sagalee guddaadhaan kiriririr jedha. Bilbila tokko maayikiraafoonii isaa guddaadhaan yoo gadi xiqqeessu jettee sagaleen isaa xiqqaata. Laawudii. Gaafa hedduu hedduu sagalee nama guddaa wayiiti jaarsa tokkotu eeloon dalagoodha. Nagaa keessan eenyu sinennaan ana abbaa keetii barati dhalattee daa'ima turteen qabsootti makamee biyyaa ba'ee gaafanii bilbila dhaamsa keessa iyyaafadhee bilbilaa dhaqee argadhee dawwalumoo akka teerumtee bultoo dhaabbattee natti mani akkam jireenyi amma biyya keessan jiru an gara biyyoota hambaa kanan jirattiin jedha. Naani abbaan basinii jetteennan lubbuudhaan jirra garuu qabeenyi hin jiru jette.
waa'ee qabeenyaa baga lubbuun naa jiraatte malee homaa rakkoon qabu yaadda'ini mana siifan bitaa. Ammaaf garuu akkaawuntii abbaa manaa keetiis akkaawuntii keessa walitti qabinaa ergi ilaaleen durii irra sinii gashe. Innaa inni sila feestaaliitti fudhadhu sokkeen lafaa geetu. Lafumarraa ol utaalee kaneen maal jedhe manni innaan isheen immoo maal jette ammatii sina jette. Innaan feestaaliin toyyaa keessa saaphanuu dhaqee sii miican jedheem silaa jedhe. Maalan godha? Dhugaan jiru akkasii maal jettan? Akkan jedhu Neelsan Mandeellaan biraandii Afrikaa kan turan bara darbuuf jiru jecha hin dabarre dubbatin jedhu guyyoonni kun hin darbu. Gaafa sitti tolu qoma dhiibdee akka barbaaddan dubbatin namni gaafa quuftu bor nan beelaan beektu darbaa dubbatti gaafa beeloftu immoo boriin darbaan beektu abdii kutatti danuu. Waaqayyo bara dabarsa. Amma libsuu ijaan Waaqayyo orra isa dhagaanii bara fidan jedhe ameen jettaa. Bor guyyaan irraa bor arra ta'uu hin danda'u arri bor ta'uu hin danda'u. Milkaa'insi kee siqiqiin kee Waaqayyo jedhu malee guyyaa arraa keessa maayikiroo sekendii kan asumatti dhiiftee baataati. Garuu nagaan dhabin irraafamin eenyummaa kee eeggadhu. Ameen jetta laata? Kanaaf namooti baay'een eenyummaa isaanii eeggachuu dadhabaniitu. Bultoo addaa himi Yesuutti beeka. Inni lamaffaan eenyummaa keenya isa dhugaa akkamitti dhabna yookaas namni eenyummaa isaa isa dhugaa akkamitti dhabna. Inni lamaffaan gaafa inaaffaan guutamu. Inaaffaa jechuun beekamaa miti pronunciationiin kun. Mee macaafa qulqulluu keessaa uumaa boqonnaa 4 lakkoofsa 6 olii wajjin dubbisu. Uumaa boqonnaa 4 lakkoofsa 6 dubbiseen ammas luqqisii kan biraa siin kennaa akkana jedha. Waaqayyo yommus Qaayiniin maaliif aartee babaata? Maaliifis mataa buuftee? Wanta gaarii utuu hojjette turte mitiire? Wanta gaarii hojjettu yoo ta'e garuu cubbuun balbala kee dura riphee si eeggata. Si argachuus hin kajeela. Ati garuu isa irratti aboo godhadhu jedhee ameen. Amma addunyaa bal'oo arra ardii torbatti qoodamtee jirtu. Nama 4 irra jiraachaa ture. Ardiileen addunyaa kanaa Vaatikaan siitii dabalatee biyya 195 addunyaa irra jira. Afrikaa keessa biyya 54tu jira. Ardii Eeshiyaan biyya 48 qabdi. Eeshiyaan biyya bal'inaan ardiilee bal'inaan addunyaa irratti tokkoffaa Afrikaan lammaffaa irra jirti gaafa kaartoogiraafii irra ilaalta waan ta'eef biyyoonni rakka Awurooppaan Ameerikaan kaabaan biyya 23 qabdi Laatiin Ameerikaan 12 qabdi. Biyyoota kanaa ardiilee torbatti irra qoodamtee antarkaatikaan cabbii baattu cabbiidhaaf qorra baattu irraan kan hafe ardiiwwan dhalli namaarraa faca'ee jiraatu keessa nama 4 qofatu addunyaa kanarra ture. Isaanis Addaamiif Yewaan ijoollee Addaamiif Yewaan irraa dhalatan Qaayiniif Abeel turan. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Addaamii Waaqayyo Addaamiin gaafa uume bulchiinsi qulqulloota Addaam harkatti cabe. Addaam qulqullummaa irraa kufe. Dhaloonni kun garuu cubbamaatu cubbuu irraa kufe. Addaam erga qulqullummaa irraa kufe booda Waaqayyo ijoollee Addaam irra jasaa kaawwatee tarii mana Addaam keessaa kan garaa kun argadha jedhee eege. Haa ta'u malee achi gidduutti kan dhalatan Qaayiniif Abeel Waaqayyo isaaniif aarsaa dhiyeessuudhaaf gaafa ka'an. Qaayin waan lafisaa baasurraa Abeel immoo horsiisee bulaadhaa waan horsiisurraa Waaqayyo isaaniif aarsaa dhiyeessuu gaafa dhufan Waaqayyo aarsaa Abeeliin fudhatee aarsaa Qaayiniin tuffate. Aarsaan kee hin tuffatami. So maaliif aarsaan Qaayin tuffatame? Aarsaan Qaayin maaliif tuffatame jettanii yaaddu? Mee keessa keessanitti deebi'uu fi kenna sekendii shan. Aarsaan Qaayin kan tuffatameef yeroo tokko namoonni waan ingirdaadha wayii fa'aa wanta cooree wayii funaanii keessa wayii hangafa keessa wayii dide wayii itti fakkaata miti. No akka miti. Garaa Qaayiniin aarsaa dhiyeessa sirrii miti. Abeel garaa qulqulluudhaan Waaqayyo isaaf aarsaa dhiyeesse.
Qaayin garuu garaan ittiin Waaqayyo aarsaa dhiyeesse sirrii miti. Waaqayyo aarsaa Abeelin fudhatee aarsaa Qaayin tuffate. Kana booda obboleessi isaa aarsaan isaa waan fudhatameef hinaaffaan Qaayinitti namne. Maaltu jedhe? Ergaa Waaqayyo aarsaa dhiyeessanii booda akkuma nama vaakeeshinii wayii kaaffee wayii olii wajjin deemu kottee obboleessa isaa sossobaa fudhatee achi ba'e. Kana booda xixa namni arginetti obboleessa isaa rukutee dhiiga obboleessa isaa dachee obaase. Dacheen dhiiga nama qajeelaa, dhiiga nama qulqulluun fuula dhiqatte. Waraanni addunyaa tokkoffaa achirraa jalqabe. Dhiigni jalqaba jigee dhiiga Haabeel ture. Qaayin isa inaaftuu, isa jallaa, isa garaa isaa amatu obboleessa garaa qulqulluu, obboleessa garaa warqee ajjeese inaafa. Ajjeesuun bara sana jalqabe, gantummaan bara sana jalqabe, ajjeesanii galuun amma biyya keenya Itoophiyaa keessatti isa ajjeesuu isa duwwalii isaa meeqa. Ajjeesee keessi irra barbaada. Yaa baluu kana akka godhedha. Siin galu. Eenyu akka ta'e hin beektu, namatti quba qabnu hin beektu. Ajjeesee kee galuu jalqabe. Keessa jira. Qaayin obboleessi kee Abeel jennaan obboleessa koo dadee qaayee. Waan waardiyyaa obboleessa kooti jechuu barbaadeeti. Gantuu. Jinosaayidii ni jennu duguggaan sanyii achirraa jalqabe. Innarraa sabii sabarratti ka'ee ol xaragaa jiru. Achirraa jalqabe. Dhiiga obboleessa isaa dachee obaasee nagaa fakkaatee dhufe. Waaqayyo akkana jedhe. Qaayin jennaan maaliif aartee babaata? Erga firdii fudhate booda. Obboleessi keessa jirannaan hin beekonnaan dhiigni obboleessa kee lafaanatti iyyataa jedhe. Dhiigni ragaadha. Gumaa qulqullootaa Waaqayyoon baasa. Rigeechas gaafadhu. Golatti itti miidhamte, iddootti itti miidhamte arragal ila arrame waa'ee kana arki butee si baasu tokko hin dhufa Waaqarraa. Waaqayyo gumaa dhalootaan baasanaan jedhe. Rigeel gaafadhu boo rabaa shiloo hot raggaa velorii jaay kama. Isaan inni miidhaa jirtu dhiisi. Ati qalbii kedderan inni miidhamte gara harka kee gaafadhu. Har'a Waaqayyo lafa jirtu teelaa gumaa kee baasuuf hin dhufa. Ameen jedha. Dhiigni obboleessa kee lafaanatti iyyaa. Waan ati goote kun maali? Kanuma ammoo maaliif aartee bobaata? Maaliif mataa buufta? Utuu waan qajeelaa hojjettee ol jetta turte. Amma garuu waan jallaa waan hojjetteef cubbuun yeroo hundumaa balbala kee riphee si eeggata si argachuu si qajeela. Wayyo lafti kee baala oraantee biqilche. Abaarsa gadarratu firdii du'aatti laatee latee wayyo. Ennaani wayyo edhe Qaayin namatu lafa argetti rukutee na ajjeesa jechuun ari'anaan jedhe. Ennaa noo akkas miteedha. Namni si ajjeese gumaa kee dachaa torba baase. Cubbamaa fuukkoo gumaa cubbamaa dachaa torba baase kan qajeelotaa meeqatti baay'isuu dandeessa. Kottu Waaqayyo inni cubbamootaaf firdii fi nariifanne siif immoo harka isaa ol diriirsa. Ameen jettaa dabalte. Inaaffaa kottaaga amma jireenya arra jiraannu kana keessatti biyya keenya keessatti eessatti hin jedhee joo biyya keenya keessatti qulqulloota kun dhaggeeffadha. Biyya keenya keessatti keessumaa ani riisercherii nama yeroo hundumaa jireenya addunyaa kanaas riiserchii hojjechuudhaan beekamu. Maaliif jennaan amma naa danda'amina fi amma eeggaddaa yeroo darbee Deenmaarkii keessatti biyyoota Deenmaarkii keessatti waggoota 10 oldaa 360 cufame. Oldaan tokko deengadda Ingilaandi keessatti akkanatti. Dhaloonni itti waaqeffatan waan dhibaniif guyyaatti cufiisi sirna oldaa kiristaanaa keenyaa waan geggeeffamuuf amantoonni iddootti waaqeffachaa turtan kanarraa hin hafina. Oldaan cufamaa jira. Oldaa maal ta'aa jiran jedhe. Waaddanyaa tokkotu biyya Awustiraaliyaadhaa yeroo darbe dhufeetu as koyyeeffachee wajjin tajaajille. Mitennaan baay'ee nuu kadhadhu. Maaliif jennaan oldaa guddaa qabna biyya keenya keessa. Ennaan dur miseensa 200 qabna turre. Amma garuu wajjin nama jaa'e. Akkam jennaan hundumtuu oldaa dhiisee iddoo kaaffee, iddoo bashannanaa, iddoo boqonnaa isaa oola sanbatan. Kurnaffaa moo'ee achuma ta'anii yeroo isheen dabarsanii kaaffee majalataa iddoo ciffaraa taa'ima kurnaffaa sammuu dabarsa asiraata sammuu dabarsa. Kanaaf dhaloota dhabne. Kanaaf maal goota diriiraan bakka oldicha mootummaaf kennaa jirra. Maaliif kana booda dhaloonni keessatti waaqeffatu hin qaban hin jiru waan ta'eef mootummaatti dabarsinee naanna jenneetu yaadaa jirra. Ana jirraa yoo danda'ame gara biyyaatti hin darban. Gara biyya biraatti hin darban. Oldaa sadarkaa kanarra geesse. Biyya keenya Itoophiyaa keessatti immoo rakkoo kana hin qabnu. Rakkootti jiraachuu qabna. Waaqayyo nu eebbisee oldaadhaan hin waaqeffanna. Yesuus gooftaa jireenyaa jenna. Gadi baanee tooftaa jireenyaa barbaadna. Waan gaarii dubbannu inaaffaan laphee keenya keessa waan jiruuf waan gaarii dubbachuus hojjechuus hin dandeenye. Nama waan gaarii hojjetu tokko karaa ittiin duullee miidiyaadhaan itti duullee cabsinee manatti ol galchinu barbaanna.
Acarsu waaqayyo afura kana. Harka ol kaas. Raba sholaba. Hinni teknolojii bakkaatee dhaloota irratti kaasu. Cabsee mana tol deebisu barbaadu qilleensa keenya irraa harca'u maqaa Yesuusira. Harcaasee romna dhiiga olichaate. Waan gaarii hojjetta waan dhiibbaa uumu waan dhaloota fayyadu dubbatta taanaan miidiyaa meeqasitti duula. Hinaaffaadha. Maqaa olii kan balleessan eenyummaa isaanii identitii isaanii dhoksanii maqaa ol balleessanii miidiyaa tol baasaa ol maxxansa maqaa olii balleessa. Hinaaffaan kana jaalimaatu jira. Biyyumti deemaa kana masiniin jedhu kunneen gadda maal goote mana hidhaa torbaa bantee hospitaalaaf kireessite manni biyya sana keessatti hospitaalaaf kireessite mana hidhaa torba cufte maaliif ennaa yakkamaa dhibe biyya ishee keessa nama hiituu dhabde biyya Itoophiyaa keessatti immoo hospitaalatu mana hidhaa ta'a jira maaliif ennaa yakkamtoota biyyatti guute jallina sammuu galee waan ta'eef sinna gada kanaaf addunyaa kanarra jirti yoon jabaan nute inaaffarra yoo bilisan baanute mee macaafa qulqulluu keessaa waa'ee qaayii kana waa tokko isinitti himuun barbaada garuu mee dhaqaati macaafa qulqulluu keessaati isa duraa Saamu'eel 18:8 qabadha isa kana nan dubbadha garuu gaa amma waa'ee qaayii kana gaafa laaltanii fira fuudhi bishaan kana na waa'ee qaayii kana gaafa laaltanii ila qaayii inaaffaa waan itti galeef gaafa inaaffaan itti galee obboleessa jeesu obboleessa irratti ka'u ofishaali akka mootummaatti yoo labsamne ta'eyyuu waraana addunyaa tokkoffaatti jalqabe waa'ee waraana addunyaa tokkoffaa inni yaadata isin keessa seenaa waliin dubbiftan bara waraana addunyaa tokkoffaa keessatti fira lubbuu lammiilee meeqa dhumanii waraana addunyaa lammaffaa keessatti lubbuu meeqa dhume kun inaaffaa dhaloonni addunyaa kanarraatti ittiin orari'an isa guddaa keessumaati bara 1914 hanga 1918 bara sun bara waraana addunyaa tokkoffaati. Bara 1914 amma 1918 bara waraana addunyaa tokkoffaa ture. Bara waraana addunyaa tokkoffaa keessaa gruupii lama ture. Isaanis Alliance Power, Central Power jedhamu. Central Poweridhaaf Alliance Power gidduutti waraana ta'edhaan lubbuun addunyaa kanaa miliyoona 9 addunyaa irraa dhume. Keessumaa yoo ilaaltan bara sana keessatti hirmaattonni warri akka Alliance Power warri jedhaman warra akka Faransaay, Raashiyaa, Yuunaayitid Kingdom fa'aa kun dabalatee warra dhuftanii Central Power warri jedhaman immoo biyyoonni akka Ottoman Turkey, Germany isaan kun qabataniitu waraana kana irratti injifatanii mirga argatanii galan. Gaafa dhuftanii waraana addunyaa lammaffaarra gaafa keessan 1935 irraa kaatanii immoo gaafa laaltan bara waraana addunyaa lammaffaarra immoo geggeessaa siyaasa lammii warra Jarmaniin Adolf Hitler namni jedhamu dura bu'uudhaan gaafa waraana geggeessee biyyoota dhiyaa keessatti waraanni jalqabe kun lubbuu addunyaa kanarraa miliyoona 75 addunyaa kanarraa dhume. Kan isin garramu garuu lubbuu miliyoona 75 keessaa miliyoona 27 kan dhume lammiilee Raashaa. Lammiilee Raashaa kuma 27 du'an keessaa miliyoona 27 du'an keessaa miliyoonni 19 uummata nagaadha. Arra seenaan dachee lafa dhiigaa taate seenaan ammarratti waa'ee sanaaf gaafa dubbatamu waa'ee gocha Adolf Hitler fa'aa kaleessa hojjetanii Yihuudoota kan ta'an miliyoonni 6 immoo baatii tokko gidduutti lafarraa dhuman kun namadha kan du'e. Kana kan godhe maali yoo jettan inaaffaan keessa isaanitti galuun lubbuu irratti kaasee saba irratti kaasee namoonni addunyaa kanarraa akka ol fidu jiinoosaayidii kan jalqabe isa jalqabaa qaayintu achirraa fiduuf addunyaan ol guruu jalqabdi. Uummata nagaa miidha biyya keenya keessatti kottaa gara biyya keenya Itoophiyaatti sin deebisa. Kan lolaaf bahee qaama lama garuu kan du'aa jiru qonnaan bulaadha. Dhaggeeffadhu waan sitti hima. Kan du'u naggaadeedha. Kan du'u barataadha. Kan du'u qonnaan bulaa keenya. Arra qonnaan bulaan spinal cord biyya keenyaa ta'e waan hojjetu gabaatti dhiyeessee utuu nyaatan fidu ta'e akka biyyoota adii biyya keenya keessatti faabrikaa adda addaan stand off goonee jiraachuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf biyyoota keessatti warra akka Arab Emirates keessatti wantoota faabrikaa irraa baheen warra akka Ruusii adda addaa wantoota akkasiidhaan of fayyaduu danda'u. Keenya garuu waan qonnaan bulaan midhaan dheedhiin achi fiduudhaan biyyi kun kan jiraatu qonnaan bulaan hojii dhiisee manatti galaa jira. Kanaan rakkinni guddaan lack of economical namni kufaatii dinagdeetti gala. Kun maalidha yoo ta'an inaaffaan itti galu namni bahee hojjetachuu dadhabe nama rukutee ajjeesu hin beektu waan ta'eef dhiisee manatti gale nama kottaa irra kee ol kaafadhu kun haa cabu biyya keenya irraa. Baay'een baqattoonni as keessa jirtu ijoollee keenya yeroo darbe konferensiidhaaf as meettaa keessa gaafa gadi bu'u keessa gadi baanaan namoonni mana qabanii konkolaataa dhabanii arra baanandaa namaa irra taa'anii harka namaa eeggatan meeqatu jira. Harka kee ol kaas. Har'a
haraka sen kun biyya keenya irraa kan cabe haa ta'e. Biyya keenya irraa haa cabu maqaa Yesuusiidhaan. Afurriin afaan dhaloota ol irratti kaasu. Inni jireenya nama balleessu. Inni namoota manarraa buqqaasu. Inni qabeenyaan namoota dadhabsiisu. Afurri laphee namaa keessa taa'in afaan obboleessa obboleetti ajjeesisu. Obbolaan lamaan akka ol ajjeessu kan godhu haraka see dhaloota gidduutti kan buqqee haa ta'u. Narga keessan ol kaasa jecha kana na duukaa jedha. Yaa Waaqayyo jedhaani. Nagaa biyya keenyaaf jedha. Nagaa barataaf jedha. Nagaa qonnaan bulaaf jedha. Nagaa oldaa kiristaanaaf jedha. Nagaa geggeessitoota biyyaaf jedha. Nuuf fidera dabalaate. Nuuf deebisi yaa Waaqayyo dabalaate. Kanaafi dacheen dhiigaa lafti lafa dhiigaa wayyee Silaama biyya kana Waaqayyo akka eebbisee nu kenna qilleensa bareeda amma namoonni uteessatti irratti ta'ee namni utuu garaa dhaqee keessa jiru carraasii kenne Itoophiyaa ishiin jettu mati Ameerikaa malee hundumti keenya akka kennan garuu qilleensa bareedaa akka keenyaan qaban Waaqa qilleensa keenya eebbisee garuu nagaan nu fadhiiru kana beekuun nurra jiraata walirratti ka'u inaaffaan biyya mancaase biyya diige Sarwaa Saamu'eel boqonnaa 18 lakkoofsa 6 kaaftanii ilaaltanii lakkoofsa 8 irraa dubbisu akkanadha. Dubbiin kun amaata isaa walitti waan mul'ateef jedha baay'isee hin aaree anaaf kumaatama Daawitiif garuu kumaatama hin lakkaa'an mootimmichuma fuudhanii malee mootimmichuma fudhachuu malee maaltu isaa afi jedhee yeroo sana jalqabee Saa'ol inaaffaatiin ija inaaffaadhaan Daawitiin ilaaluu jalqabeedha. Ija maaliin? Inaaffaadhaan. Yoo amma Daawiti waan gaarii hojjete malee waan hamaan hojjete. Na dhugaartuu fira koo waan gaarii hojjete. Daawit gaafa bulchiinsa waajjira Saa'ol keessatti hojjetaa ture. Waajjira Daawit galee nagaatu jira. Daawit duukaa immoo Waaqayyootu jira. Nama of kennee hojjetudha. Biyyaaf yaada dhalootaaf yaada. Kan keenya iddoo qabannaan fuggisoo gasin ilaalu. Kottaa dhaggeeffadha. Waaqayyo waan duukaa jiruuf keessumaa gaafa inni dhaqee Gooliyaadiin rukute jama. Gooliyaadiin gaafa dhaqee rukute. Amma Filisteemicha sadhannan qabanne isa biyya rakkise kana gaafa inni furuursaa tokkitti saddeeqa tokkitti darbatee adda keessa buuse. Gooliyaad macaafa dubbiftaniitu fuulduratti moo dugda duubatti kufe? Fuulduratti kufaatii sun mataan isaa hiikata. Seenaa mootota gaafa dubbiftan qondaan Luukaas ajajaan lolaa tokko yeroo rukutamee dugda duubatti yoo kufe paartii masana keessaa kan biraatti itti kufee biyyicha bita. Garuu fuulduratti kufeennaan kufaatiin kun isa xumuraati. Saa'ol gaafa kufe Gooliyaad gaafa kufe dugda duubatti kufe fuulduratti kufe. Kufaatichi kufaatii xumuraati. Gurbaan sila meeshaan baatu fiigee dhaqee mudhii qabnaan billaa irra jira. Billaa mudhii Gooliyaad irraa baasee morma irraa kutee sokkee irra dhaabachuu hin dandeenye. Mormi immoo maal qaba jettan ija argumataa irra jira. Gurri dhagahu asirra jira. Sammuun asirra jira. Qixxa mul'ataa arge. Mataan na jalaa badee taati ganama kana Waaqayyo mataa badee sii deebisa. Ati rafaa jirta. Harka kee ol kaafadhu nama amantii. Mataa mul'ataa bade, mataa karooraa bade, mataa jireenyaa bade Waaqayyo ganama kana sii deebisan jedha. Akka keeraas akka jannata akka fokkoru wayiteeti Waaqayyo mataa mul'ata kunaa deebisaa jedhi ol kaasine. Dabali Waaqayyo mataa mul'ata naa deebisaa jedhi dabali. Ameen jedha afaan keessaati. Mataa mul'ata mataa jireenya. Amma gaafa sana maal goote durboonni Israa'el keessaa dibbee fudhatanii sirba jalqaban. Saa'ol kumajjeessa Daawitiif immoo kumaatamadhan. Hinaaffaatti itti gale Daawit Saa'olitti. Inti ana caalchisanii isaaf kumaatamadhan anaaf kuma jedhani. Hojii malee maqaa barbaadu. Horraa maqaa malee hojjechuu hin dandeenye. Waaqa dhaloota akkasii nurraa gadi qabee dhaloota hojiidhaan nu ulfeessan hojiidhaan nu mul'isan Waaqayyo nuuf akkaasu. Ameen jettaa dabalatee.
biyya keenya Itoophiyaa keessatti dhaloota oduu odeessitu hin taane dhaloota hojii hojjetu nu barbaachisa. Dhaloota akkamiin jedhu? Dhaloota hojii hojjetu. Dhaloota kaaffee gargaarchi taanii warra kaaffee jala taanii maqaa namaa lanfachaa tajaajilan qabam jedhanii achi kaalii wangeela dhaqanii manaa fudhatanii gara baay'een immoo wangeela fuudhanii deeman iddoo tajaajila. Sooftii amma si'ana sooftii qophiin jira waan ta'eef bilbilarraa ol kaanii dubbisu. Kun qaaliidha. Yeroo kadhannaa qabu yeroo lallabaa qabu nu hojjetu taanaan utoo hojii jalqabiin kisaanaa ofirratti lallabde taanaan waaqayyo karaa qabsi eebbisan. Barisaa barooluuti. Waan hojjennu yoo adda baafachuu qabna. Argitaniitu sin bara koronaa vaayirasii gurbaanii Afrikaa keenya kan ta'e lammii Senegaal. Kaabee Laambe nama jedhamu beektu bara koronaa vaayirasiin gurbaan kun dhalataa magaalaa Senegaaliidha. Haa ta'u malee kan inni jiraatu biyya Xaaliyaan. Biyya Xaaliyaanii jiraata. Yeroo koronaa vaayirasiin dhufee biyya Xaaliyaanii biyyicha akka malee koronaa waa weeraree lubbuun namaa akka malee gaafa dhudhu hojiirraa ari'ame. Maalirraa ari'ame jedhe? Hojiirraa ari'ame. Sirriitti dhaggeeffadhaa xumuraa jira. Hojiirraa gaafa ari'amu Laambeen maal godhaa? Bilbila harkaa fudhatee manatti ol galee mana isaa cufata. Kana booda dhugaa hawaasa gidduu jiru hojjedhee dhaloota kana gargaaradhee arraba isaatiin utuu hin dubbatin tiktookii jalqabe. Tiktookii gaafa jalqabu mallattoodha waan dhaloonni kun rakkatan akka isaan haala salphaadhaan hubachuu danda'an beekumsa isa keessa jiru hawaasaaf hiruu jalqabe. Utuu hin turin hordoftoota miliyoona 142 gaafa horatu mootii tiktookii yookaan tiktookeera addunyaa ta'e beekan. Dargaggeessi ganna 22 kun dureessa addunyaa keessaa tokko ta'aa jira. Nan keenya asirra dhaabbadhee shubbisu malee maaliif akka hojjennu hin beeknu. Tiktookeroonni jirtu as keessa waan hojjettuu dhugaa dhaloota dhugaa hawaasa gidduu jiru waan dhaloota barsiisu hojjechuu hin jiru. Waan hojjennu maaliif akka dubbannu waan miidiyaa irratti dubbannu dhaloota kana hin miidhamu duudha hawaasaa duudha abboota keenya hin eegamu hin kuffisa hawaasa keenya wajjin hin deemamu hin deemu safuun hawaasa keenya harkatti qabamu nuuf eegama jedhee nutti jira. Namni waan hojjetu beeku garuu lafa ga'u beeka. Amin jettu ishee kana. Arraa waan hojjennu hundumtu sirriitti hojjenne taanaana waan hojjettu hundumtu si biizinesi. That is business. Waan hojjetan dhaloota taa'ee rakkoo lallabu taaneen dhaloota rakkoo furuuf ta'uu dhiifne bina basibira jabeessi gale kana booda jedhi waaqayyo karaa kee jedhi rakkoo dhalootaa hiika jedhi sirraa hiikee dhalootarraa hiiktaa jedhi dubbadhu waaqayyo karaa kee jedhi dabalee biyyaaf furmaata fidaa jedhi ameen jedhi dabalite hallelujah. In arginesini mobile harkaa kana kan hojjetee jalqaba addunyaatti fidee Alexander Graham Bell jedhama. Alexander Graham Bell bilbila harkaa gaafa hojjetee waan addunyaa kana fayyadamuu hojjedhaa proposal agarsiisan 6% is minded isa ta'uu faranji. Namichi kun raata fayyuma qaajaa jirti. Gaafa ni bilbila harkaa hojjetee fidee Ameerikaatti dhiyeessumu Alexander Graham Bell nama jabaa yookaan popular person as the world jechuu jalqaba. Nama jabaa addunyaa kana jechuu jalqaban. Akkeeffadha addunyaan gana maga si buuftee hojii gaarii hojjetta taanaan galgala si jechuu jalqabdi. Miidiyaan biyyattii ammoo ol dhiphatutti. Keessumaa ammoo bara 1816 gaafa laaltan haadhi isaa rakkoo dhageettii gurraa qabdi. Gurra isheetu jabaata. Haadha isaa ammoo baay'ee jaallata. Akkamitti haadha isaa kanatti dubbachuu akka danda'u haadha isaa dhageessifachuu akka danda'u fala barbaadu jalqaba. So haadhatu waamee wajjin haasa'u maal gochuun qabaa? Loud speaker hojjechuun qaba yookaas immoo meeshaa sagalee guddiftuu hojjechuun qaba. Meeshaa sagalee guddiftuu hojjetee haadha isaatti waamee dhageessifatee rakkoo dhuunfaa isaatiif har'a yoo ilaaltan warra akka LG jettanii maal jettanii meeshaa sagalee guddiftuu nuyi amma nuyi teekinooloojiin kun babal'ateera waan ta'eef itti fayyadamnu kana inni rakkoo isaa furachuuf ittiin hojjete garuu rakkoon keenyis ittiin furameera. Gaafa rakkoo kee furachuudhaaf riiseerchii tokko hojjettu pirooposaala dhiyeeffattee ofirratti dammattu rakkoon biyyaa rakkoon dhalootaa karaa kee furamameen jettu dabalatee. Warra akka Kiristoomer Faayikoo sirbituufis ejjaa faarfannaafis haa ta'u dhaliin hojjenne yaa maqaan hojjete namicha maqaan isaa Kiristoomer jedhamu namichi kun gaafa hojjete iskeelii dooree miiffaa kana hojjete iddoo tooratti godhee hojjeteetu fideechas baasa. Gaafa laaltan warra akka Maakil Jaaksan faasisumaan sirbaa turan faarfattoonni keenyas isumaan jedhe. Egaa akka akkas ta'e kan waaqayyo ta'uu isaa maaliif beeknameetu gaafa binnu maqaa abbaa kan hirmaa kan afura qulqulluun kun mi'a hojii waaqayyo tenne waaqayyo fadda baafna. Ameen jetta dabaltee. Kanaaf nu fayyadeera moo nu fayyadne? Yoo kun hin jiru ta'e dhaloonni wal daannaqu. Maaliif jennaan babbareecha akkamii faarfannee qooqa bareedaa waaqayyo waaqeffannu nu gargaara. Kanaaf bu'aa addunyaa kanaaf fidaniiru. Ilaaltaniitu yoo ta'e nama maqaan isaa Edison jedhamu yookaas immoo Toomaas Edison
Ampuulii kana yookaas baalbii kana kan hojjete sakkatee beektu. Namni kun maalirraa kaasee hojjeta? Background isa qoradha. Isa hojjetee inni seenaa sadarbu miti. Haadha isaa gaaf tokko halkan dhukkubsatee mana yaalaa geessise. Yeroo sana hospitaalli opereeshinii gochuudhaaf ifa aduu qofaa fayyadama. Addunyaan dukkana waan ta'eedha. So Edison haadha isaa mana yaalaatti gaafa geeffatu haadhi isaa dhibee isheen qabamte dhibeettiin opereeshiniidhaan yaalamtee fayyuu qabdu. Haa ta'u malee amma lafti bari'utti eegu yookaas amma ifi aduu ba'utti eeguun dirqama. Amma lafti bari'utti haadhi isaa halkan kana duraa duute. Haadha baay'ee jaallatu kana of duraa dhabe. Rakkoon kanaa rakkoo ifa kanaati. Kanaan maal gochuun qaba kan jedhu rakkoon addunyaa rakkifte kun haadha koo kanaan dhabe dhaloonni kan biroo immoo gargaaraman kan jedhu waan elektirikii ifa ta'u kana baalbii kan hojjeteetu addunyaatti achi as baase. Yoo laaltan biyyoonni Ayislaandii, Neezerlaand, biyyoonni odolaan marfaman baay'ee isaanii biyyoonni sulula gidduu jiran ifa aduu waggaatti yeroo muraasa argatu. Qilleensa isaanii hamaadha. Garuu irra guddaa biyyicha keessa dukkanni yoo buufateyyuu tekinooloojii kana fayyadamuudhaan baalbii elektirikii biyya isaanii keessaa hidhanii diriirsaniitu dukkana ifatti geddaranii midhaan nyaataa oomishuudhaan biyyoonni kun waggaa waggaatti addunyaarra Noobeela badhaafamu. Haalli qilleensa ishee hamaa ta'uyyuu midhaan nyaataa hojjechuudhaan hojii isaanii cichoominaan hojjechuudhaan waggaa waggaatti beekamtii adda argatu. Maalitti fayyadaman? Tekinooloojii Edison yookaas ibsaa kanarra darbee biyya keenya keessattuu biraandii har'a biyya keenya geggeessaa kan jiru paartii biyya bakka bu'ee kan jiru baalbii yookaas ampuulii. Kottu waan tokko sitti hima. Jabaattee hojjetta taanaan Waaqayyo biyyaa bakka si buusa. Ameen jetta dabaltee. Ragachas gaafadhu na harkaa fuudhi. Nahaboo. Gabaabsuu jedha tokko yoon kottu achuma harkaa diriirfadhu. Yeepaa tolloo biggaan. Ganama kana nama dhalootaaf ifus yaa godhu kaki. Nama ofii ibsaan isaan dhaabne ta'i nama dhalootaaf ifus ta'i maqaa Yesuusidha. Arraa kaasii ifa ta'i humna dhiigoolichaate. Si eebbiseerra ganama kana humna dhiigoolichaate. Kanaaf hojii hojjechuu inaaffaa dhiifne yeroo irratti kaa'u dhiifne yeroo ol balleessinu ta'uu dhiifne yerootti hojii hojjennu yerootti tokkummaa uumnu yerootti waan gaarii tokko hojjennu ta'uu qabna. Yeroon kun yeroo akkasii nu ta'uu qaba. Inaaffaa argitan gaamma nan xumura. Inaaffaan yeroo ammaa kana namoota baay'ee kan miidhe inaaffaa amatu jabaadhu Waaqayyo si wajjin jira. Baga Waaqayyo si dabarsee nama ol gammadu jiru. Yoo waldaan pilaantii ta'e waldaa fidee as hin deessi qoda keessa irratti madda nan deessisa. Yoo hojjetee waan gaarii tokko hojjete isaan namichi kun dhadhiin sun deeme irratti waan gaarii hojjette namni ishoo oliin jedhu jiru. Hafuura inaaffaa hafuura dhaloota nyaatu kaanserii kiristaanotaa inaaffaa. Keessumaa immoo kiristaanota gidduutti inaaffaan hin bareedu. Heduu gaarii tufira. Saa'ol maal godhe? Eeboo birbirsaa Daawitiin ari'achuu jalqabe. Saa'ol inni naafu sun mandaraa indoo dhaqee eekera dubbiftuu tokkotti gaafa Waaqayyo yaadarraa dhabe inaaftuu jiru jiru Waaqayyo. Heduu gaariitu nama inaafaa duukaa Waaqayyoon jiru biraafeera. Waaqayyo waan biraafeef Waaqayyo waan isa tuffateef Saa'ol akka godhe mandaraa indooritti baheetu dubartii eekera dubbiftuu tokkoon akkane Waaqayyoon naannoo eekeraa Saamu'eeliin kaasee raajiin akka dubbatu. Ati dubbaa Waaqayyoon dhageessa? Eenyu Waaqayyoon kan dhagahu? Nama akkasii yoo jiraatte jiraa kee du'aan kee dhimma baasa. Namni Waaqayyo raajichi Saamu'eel ijo yeroo jiru san ergaa hime miti erga du'eeyyuu eekeraan isaa keessaa walitti ergaa dubbate. Haaleluyyaa. Gaafa Saa'oliin ila jaarsuchasaa dheeraa qoloo gad dheeraa uffatu natti mul'ata gaafa isheen jettu Saamu'eeliin ani dargite olitti nu dabarsi natti dubbatu naan maaliif na barbaadde Saa'oliin Saamu'eel. Waaqayyoon naannoo deennaa Waaqayyo siin odee eenyuutu tooratti si deebisanii borbillaa harka kee keessa jiru irratti lafa dhooftee duute. Waaqayyo nama isaa ta'uu filate. Buddeen utuu nyaatiin achoolee borii isaa toloo lafa qatuu billaa harka isaa keessa jiru irratti kufee du'e. Hinaaftuun ofii nuuf ajjeefti. Kotta waan magaarii yaadna. Kotta waan qajeelaa yaadna. Gaafa kana lafti kee misooma. Haleluuyaa. Waa hin beeku namoota fiiganii burqitu walakkaa dhaabatan elaa Waaqayyo lafa onaa kee misoomsan jedhe. Nargina sini uumama boqonnaa 13 jiru. Wayyayyayyayyayyay. Gaaf tokko sababa hormaaf jecha obbolaa nama lama tollola. Way. Akkeene looti. Qomoorra biriisotaa, qomoorra naaqotaa, tikii godhanii isaan qacaratantu akkanadhaan lootiidhaan lootii eenyaan iddoo horii keessiitii sinu dhabni lafa bal'aa Abrahaamtu qabate jedhan. Ennaan looti galgala bambanaa dhufeetu
Lafanatti dhiphate horii iddootti dheessi badhu dhabee obboleessi isaa Abrahaamiin lola. Sanuu waamicha malee deema. Namni waamicha malee deemtu immoo girigirrii baay'ifti. Hollaadhaas oldaadhaas ishee akkasii qabaan ishee hin danda'u. Abrahaam namni waamicha manaa bahee hin dubbanne. Lafannutti dhiphate kan lola kaasu Loot isa waamicha malee bahedha. Abrahaam tasgabbaa namaa takka dhabe. Mee kottu ennaan anaafati obbolaadha. Anaafati eenyuun obbolaadha. Kan olitti nu naqaa jiru garuu Oromo. Ormi immoo nu biratti nafan dhaalas nu wajjin hin qaban boru nurraa galu. Wayi konta akka goonu ennaan lafa barbaaddan ennaan amma waan biraa dhiise. Yoo barbaadde dachaa Yordaanos irraa gara harka mirgaatti amma barbaadde safaradhu. Yoo barbaadde immoo as keessadhe amma naa qotaatti fudhadhu. Kun hundumtuu sii taataana waan sii ta'u hundumaa filadhu ofii keetti ennaan ariifatee dachaa Yordaanos burqituu adda addaa keessa yaa biqilaa gaggaarii keessa jira. Dachaa Yordaanos dhaala Abrahaam isa tureetiin Loot ofii isaatii darbee fudhate. Abrahaam dhiisee lafa onaa laallate. Lafa onaa iji Waaqayyo siif ilaalee immoo dirree misoomaati. Gaafa Abrahaam ija isaa lafa onaatti deeffatu iji Waaqayyo lafa Abrahaam isa lafa onaa duukaa naanna'e. Ameen jetta dabaltee. Loot saamicha iyyoo dachaa Yordaanosiin fudhate iyyuu utuu hin turin intaloonni isaa jalaa fudhamanii qomoo orra naaqotaatiin itti doorsifame. Abrahaam lafti onaa isaa misoome biyya sana keessatti nama guddaa ta'e. Ameen jetta dabaltee. Hela waa tokko sitti ma waan qajeelaa hojjetta ganama kana Waaqayyo mataa kee ol qaba. Merga kee ol kaasi Yesuus jedhe ol kaasi. Yaa namoota akkasii Waaqayyo mataa isaanii ol qaba. Hunduu keessummoota boriin gala maafnutti dhiphata lafti baala. Namni fira jibbee orma awwaa jaalalli yoo dhibee manni qaawwaa deeqaban. Lootii Abrahaam tuulaabii. Obboloota waldhaabee saanii gaabee gara saanii gargar caabee lafti bal'aan fuulduratu jiru maaltu bannaan immoo ol finciilu kaayyoo saawwatee namni beeku waan nama dubbatee nama hin jeeku. Saba wayinaaf fa'uudhaan diigamaa jiru jiru diigamaa jiraatee cufamaa jiraate. Nti kanaaf yeroo kun booda yeroo nuti naaffaa keessaa baanee waan qajeelaa ilaallu Waaqayyo immoo isa nuuf ilaalu sanan itti galmaan nu ga'a. Ameen jetta dabaltee. Gaafa nuti Waaqayyoon fakkaannu eebbi keenya lafarraa nu fakkaata. Amma kun keessi keenya jireenyi keenya eenyummaan keenya amma qulqullaa'utti hiikan qabu. Jireenyi kiristaanummaa keenya kun kan ta'u. Kiristaanummaa jechuun ikkoo jireenya. Maalidhaan jedhu? Jireenya. Jireenya. Namoonni waan tajaajilaniif waan kiristaanoof si'a fakkaatu. Kiristaanummaan jireenya. Kiristaanummaan jireenya. Waan amannee, waan itti amannee, waan dubbifnee hojiidhaan mul'isuudha. Mahatma Gandhi nama jedhamu beekaa warra Indii. Mahatma Gandhiidhaan beektota addunyaa ajab-jechisiisu keessaa tokko. Gaaf tokko garuu amantiinsaa kiristaana miti. Hiriyaanni baay'ee jaallatu tokkotu macaafa qulqulluu biteessitootaa kenneef. Si macaafa qulqulluu waliin bittu? Macaafa qulqulluu yoo kennan gaarii. Macaafa qulqulluu biteessitootaa kenneef hiriyaansaa sun. Mahatma Gandhi yeroo itti fudhatee macaafa qulqulluu kana hin dubbise. Macaafa qulqulluu kana dubbisee gaafa bitu hiriyaansaa sun dhaqeetu akkaniin. Akkamidha kitaaba sii kennetti gammadee ta macaafa sanatti. Waaw! Baay'een itti gammadee. Akkam jennaan erga macaafa kana dubbise garuu waa tokko hin ta'e. Akkam jennaan Yesuusin nan jaalladhe kiristaana nan jibbee. Na dhugaartu firaa Yesuusin maal godhe? Kiristaana hoo? Nan jibbe. Maaliif akka jedhama tammaan? Wantas keessatti caafame hojii Yesuus hojjete hundumtuu sirriidha naateera fudhadheera. Garuu kiristaanonni kanatti amanan malee isa kana ta'anii hin jiraanne waan itti amanan kana waan kun dubbatu hin taane. Kanaaf Yesuusin jaalladhee kiristaanota jibbee. Macaafa qulqulluu fudhanne kana akkuma fudhanneetti itti jiraanna. Akka jedhe Phaawulos nu yennaan isa barsiifamne isa dhageenye kana akkuma isin barsiifnetti itti jiraanna isinis immoo isatti jiraadhaa jedhe. Waan biraa qabnaa kanaan hin qabnu. Isa lammaffaa Yohaannis boqonnaa 3:8 maal jedha firaa? Erga Yohaannis lammaffaa boqonnaa 3:8 kan maal xumurra maal jedha beektu kutaa sana gaafa dubbiftan? Wayyo nama rifatee naa dubbisu barbaada kutaa sana.
Wayin argatta taanaan sinii dubbisa. Argatte? Isa duraa Yohaannis isa lammaffaa Yohaannis 3:8 dubbisme. Dumurraa jajjabaadha. Sini dubbisum ilaa akkanadha. Argatteetta? Ilaa akkanadha. Seexanni jalqabee cubbuu waan hojjeteef namni cubbuu hojjetu hundumtuu kan seexanaatiidha. Ilmi Waaqayyoo garuu hojii seexanaa diiguun mul'ateedha. Maal diiguuf? Hojii seexanaa diiguuf. Hojii seexanaa arra diigama moo diigama? Namni itti amanu kanatti namni amanu qofti harka isaa ol kaasu. Maanni kan gaaroon kun harki gaggabaabaan kun ol dheeressa. Hojii seexanaa diigama? Arra maaddii keerraa, hojii keerraa, fayyaa keerraa Waaqayyo hojii seexanaa diiga. Ameen jedhe. Minarraa diigameera jedhe ofirratti diigilee godhe. Dabali abboon arraa diigameera jedhe ol kaasiti. Halleluuyaa. Yaa. Kanaafi Waaqayyo qulqulluudha. Isinisoo qulqulloota ta'a. Qulqulloota ta'a. Jireenya keessanii, hojii keessanii, yaaduu keessanii qulqulloota ta'a. Gaafa akka jedhu namni dadhabu miti. Waan keessatti dadhaban keessa dafanii dammaqanii ka'udha. Arragaa qabxii lama qofan isinitti himee xumureera. Kadhannaa gabaabaan isinii kadhadha. Garuu namni hundumtuu keessa isaa taa'aman. Namas keessa gooftaan jireenya haaraa dhaalchisu jira. Ameen jetta dabalte. Yaa. Eenyummaa ofii isa dhugaan fuula Waaqayyoo dura turu. Wantoota eenyummaa ofii isa dhugaa nama dhabsiisan qabxii gurguddaa lama isinitti hime. Qabxii gurguddaa lama isinitti hime. Tokko garaa keenya wanta Waaqayyoo nu dhowwe irra kaawwachuudha. Inni lamaffaan hinaaffaa. Asumattan fixee gala miti. Booda si lallabama. Garuu keessa keenya qulqulleessine holdaan kun holdaatti Waaqayyoo harka isaas jabaan hojiirra jiru akka ta'e nan beeka. Barsiisi dhaloonnas keessaa immoo baay'ee appiriishiit kan isin godhu macaafa qulqulluu jaallattu. Boris iftaanis ayyaana kana Waaqayyo isin irratti taa'amessu. Abbaan barbaade dhufee kan isinitti qalladee galu miti isinii. Gaafa lafa kanarra taa'u labuba biddaa namoota irra citee bu'u argaan ture. Holdaan kun namoota amma akkasitti ilaaltan kana sagalee gurguddaa wajjin jira. Abbaan barbaade waan dubbatee kan galu miti. Asitti namoota jajjaboo adda baasantu jira. Ameen jetta dabalteeti. Kanaaf humni barsiisaa isin qabattan kun garuu isa galmaan isin ga'udha. Ameen jetta dabalteeti. Kanaaf ilmi Waaqayyoo hojii seexanaa diiguun maal ta'e? Mul'ate. Mee utaalaa kaa lafa jirtanii dafaati. Namoonni dhuftuu dhaabatu miilla isaatiin.